seenaan aadaa barsiise maaltu jireenya gidduun jiraate maaloo akkuma nama kana keessa akka haasani maaloo jetti seenaa akkuma viidiyoo kana argitanii jirtanitti ijoolleen keenya yeroo ammaa kana kara imala isaanii kara Saawudii imalanii ijoolleen baay'ee rakkataatii dararamaati kan jiran mana madaamii keessatti baay'eetu jira garuu asirratti ijoollee balleessaa qaba osoo hin taane warroota dallaalaa achi qarshiidha isaan jedhee biyyaa isaan baasee gaafsaan rakkatan rakkoo sana keessaa hin baasne akka nama biyya keenyaa aramanii hargeetii hin beeku jechuudha gaafa qarshii sana fudhatan waaqayyoon hin sodaatan ta'ee obboleettiin qaban ta'ee haadha hin qaban ta'ee obboleettiidhuma qabaachuu baatan illee haadha garaa ishee keessaa baate sana hin qaban ta'ee ani hin beeku boru maaltu nurra gahaa cubbuu kana kan hojjennu immoo ilmoo keenyan baarree jedhanii hin yaadan nagaallee sin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo haadhaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuune jira jirtu nagaa keessanii eegaa banneetii jirraa walitti deebineetii jirraa haalonni tokko tokko gara biyya ofiitti gaafa deemanii namaaf hin mijatu waan ta'eef karaa silkirree deebi'uun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan wantuman ija kootiin argee obboleewwan keenya yeroo baay'ee boolee keessatti amma imalli isaanii karaa biyyoota garaagaraati akka jiranii irra caalli ijoollee karaa Saawud Arabiyaati kan deematii jiran jechuudha. Wantan boolee keessatti arge keessaa inni na ajaa'ibe yuunifoormii isaanii gubbaadhaan amma jalaatti gosa tokko uffataniiti jiranii akka jiraniin immoo konkolaataadhuma isaaniitiin achitti geessanii makiinaa tokko guutuu konkolaataa tokko minibaasii tokko guutuu geessanii achuma eenyutti gataniiti dhufu jechuudha. Rakkatanii maal ta'anii namni quba isaan qabu hin beeku garuu ijoolleen keenya akkanatti biyya akkasiin imimmaan dhangalaasatii jiran namni yoo harge malee irraan baratu yoo qammase malee baqa gaafa isin teessanii addoo kana otoo hojjettanu teessanii lakkii hin dhufinii wanta akkanaatu jira jedhan ijoolleen nama hin dhaga'an jechuudha. Innis immoo isaan irratti murteessu yeroo ammaa kana jireenyi biyya keenya keessaa hojjettee harkaa kara afaaniiti isaayyuu harkaa kara afaanii sana mana kiraa keessa teessee dadhabameetii jira jechuudha. Namarratti murteessuun dura kan akkana godhu carraan ganama waaqayyo namaa tolchu jechuudha. Kan asuma keessayyuu Saawudii keessayyuu carraa mana gaarii argatee dalagatee kaayyoo isaa galamaan gahu baay'ee isaaniitu jiru. Garuu immoo kan carraan isaa akkuma ganama dabe hanga galgalaatti da'u meeqatu jira jechuudha. Obboleewwan keenya gaa yeroo ammaa kana akkasiin dhiiga ilmoon namaa hin boonye boohaniiti jiran keessattuu karaa baadiyyaa akkuma beektan Saawudiin biyya bal'oodha kara baadiyyaa caafin rafaa yoo ta'e madaamonni isaanii baasteeti kan balbala namarratti cuftu jechuudha. Kanaafuu karaa itti deemtan gaafa dhabdan namni isiniif hin birmatu jechuudha. Akka ilmoo namaa barreeffama lakkoofsa imbaasii Saawudii fi lakkoofsa Itoophiyaa irratti barreessanii yuunifoormii isaan uffatanii deeman sanarra lakkoofsa isaaniitu jira. Garuu gaafa ijoolleen mana madaamii keessa jiraattee maaloo na qaqqabi lubbuu kootiin na madaamittiin na ajjeesuufi jedhan namni tokko namni bilbila jalaa kaasu hin jiru. Ofii kiyyaafis waanaan argeef waan na ta'eef jechuudha. Sanumaayyuu kan warra eenyutu caala maaliif eessatti argite yoo jettan akkasuma akkuma nama kamiyyuu mucaan obboleessa koo osoon hin jaallatin biyya sana deemte ana taachadha kan lubbuun ishii kara biyyaatti gale jechuudha. Maaliif taanaan asiifachi ijoollee Saawudii keessa jiraniin karasii karanaa bilbilcheessitan tikeettii qarshiitiin kutatteeti galte tamasgeen galuun ishiituu qarshii isheetiin kutatte kara biyyaa galuun nagaadhanu waan tokko jechuudha. Ijoolleen ishee wajjin hin galte pileeniin guutuun isa keessaa kan ji'a tokko ji'a lama hojjetee takka kasammuun isaanii sirrii miti hundumti isaaniitu dhibamoo ta'edhan jechuudha. Kan wajjin ishee wajjin dhufan argitaniire osoo namni nuti nama qabaanne akkuma dallaalaan gaafa birri ham jedhee namarraa fuudhu sana dhiiga isaati maaliif alarratti gata boru ilmoon koo maal taati jedheeti iyyaadu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti akkamitti osoo ija miidiyaarraan argitu ijaan qabduu akkamitti deemti birri amma kanaa kaffaltee jennee itti murteessina jechuudha. Osoo ana ta'ees achi ga'ee hanga wanti sun narra qaqqabutti hin beeku jechuudha. Ijoollee kana irratti wanti murteessuun tokkumaa murtiitti ilaachuun hin danda'amu jechuudha. Kan kana beeku osoo arganu otoo cinqii achi keessa jiranu gargaarsarree osoo gargaaran yaa ta'u waan gargaaruu hin dandeenye sana osoo dhiisanii dallaalota sana malee ijoollee irratti ijoollee sun balleessituudha akkamitti otoo argituutti deemtiin jedhan.
nama qammasanii ilaalanii kanaaf eenyumtu keenyayyuu hojjennee jijjiiramneeti waa takka jijjiirree ofis jijjiirree maatii keenya jijjiirra jenna malee waan achitti nurra ga'u hin beeknu jechuudha. Kanaafuu dallaalonni yeroo hammaa kana biyya keenya keessa jiranis biyya namaa kan ijoollee biyyaa fuudhanii baasanis akkuma biyyaa fuudhanii baasan sanatti osoo gargaaranii osoo gargaarsa qabaatanii madaamonis afaan ittiin bantu turte in gargaaru turanii. Kanaaf kan balleessaa qabu warroota biyya keenya keessaa birri namaa 50,000 60,000 hanga 100,000 nyaatanii ijoollee daandarratti gatan. Namni kun arra yookiin maatii isaarraa lafa gurgursiisee horii gurgursiiseeti borjii amma kana yoo hojjedhe nan deebisaa kan jedhu. Kaan isaanii lubbuudhaan kan badanitu jira. Kaan isaanii immoo fayyaa dhabanii kan qaama miidhamanii biyyatti deebi'anitu jira. Waaqayyoon obboloota koo hunda keessaniyyuu eessa bakka garaagaraarra jirtaniyyuu akkuma waaqayyoon nagaadhaan manaa isin baase nagaadhaan biyya keessanitti isin agalchuun jedha. Maaliif taanaan nagaan waan hunda caala jechuudha. Wanti nagaa caale jireenya dhala namaa keessatti wanti nagaa caale hin jiru. Qarshiis yoo ta'e fayyaa yoo qabaatte hojjettee fidda. Wantuma hundumaayyuu jireenya lafa kanarraa kan eenyudhaan hin bitamne kan qarshiidhaan hin bitamne fayyaadha waan ta'eef fayyaa taatanii biyya keessanitti galuun wanta tokko jechuudha. Kanaafuu obboleettii keenya kana argitan akkatti imimmaan ishee gadi dhangalaaste maaloo naqaqqabi yookiin ri'aashiitti viidiyoo waraabdeeti kan akkasitti ergitu jechuudha. Warreen immoo silkii of harkaan qabneeyyuu meeqa isaaniitu cokko namaatii jiru. Meeqa isaaniitu imimmaan dhangalaasatii jiru. Meeqa isaaniitu immoo lubbuun badaatii jiru. Kan miidiyaa qabu akkasitti dafee silkiidhaan miidiyaadhaan of qaqqabsiisa. Kanoo silkiin qabaanne yoo akkamii ta'a? Keessattuu ijoolleen keenya amma biyya namaa deemtan kun osoo silkii hin qabatin biyyarraa hin bayina. Wanta isin mudatu hin beekta.